Faana Aartii. Guutaan abbaa isaa obbo Rabbirraa Baqqaanaa fi haadha isaa aadde Kibbituu Margaarraa bara 1978tti godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluuq ganda Haroo Aagaa bakkee addaa Baabbee jedhamutti dhalate. Yeroo daa'imummaa isaatti maatii fi ollaa biratti nama jaalala addaa qabu ture. Umriin isaa akkuma barnootaaf gaheenis kutaa 1 hanga 6tti mana barumsaa Haroo Aagaatti, kutaa 7 hanga 8tti immoo magaalaa Shaambuu mana barumsaa moodeeliitti barate. Turtii isaa moodeelii keessattis dorgommii mana barnootaa godinaa irratti taasifameen mana barnootaa isaa bakka bu'uun badhaasa kitaabota 150 ol argamsiisee jira. Kutaa 9 hanga 12ttis mana barumsaa Shaambuu sadarkaa lammaffaatti sadarkaa tokkoffaa bahuun kan xumure yeroo ta'u, kutaa 8 hanga 12tti garuu yeroo garaagaraatti sababa sabboonummaa isaatti hidhamaa ture. Bara 1998 yeroo qorumsa biyyoolessaa kutaa 12ffaa fudhatullee mana hidhaa taa'ee qoramuudhaan qabxii gaarii kan galmeessise yeroo ta'u, bara 1999ttis yuunivarsiitii Gondaritti muummee sooshooloojiidhaan seenee jira. Yuunivarsiitii keessattis barnoota isaa cinatti koree tokkummaa barattoota Oromoo kan mooraa Maaraakii waggaa 3f adda durummaan gaggeessaa tureera. Bara 2001ttis firii gaarii galmeessuun barnoota isaa digirii jalqabaa xumuree jira. Barnoota isaa erga xumureen boodas dhaabbilee kanneen akka biiroo eegumsa naannoo fi lafa baadiyyaa Oromiyaa ogeessa gorsaa hawaasaa fi furmaata kennaa wal dhibdee lafaa ta'uudhaan bara 2009 hanga 2010tti hojjetee jira. World Vision Itoophiyaa damee Naqamteetti bara 2011 hanga 2014tti aanjessaa misoomaa yookaan Development Facilitator ta'uudhaan NCS of CRS bara 2014 hanga 2015tti qindeessaa sagantaa ta'uudhaan Pact International bara 2016 hanga 2017tti ogeessa sagantaa ta'uudhaan USAID Caring for Vulnerable Children Project 2017 hanga 2018tti qindeessaa sagantaa ta'uudhaan International Risk Committee bara 2018 hanga 2019tti Yuunivarsiitii Amboos bara 2019 irraa eegalee hojjechaa ture. Egaa bara hojii isaa keessatti yaadannoon guddaa hin dagatamne dhaabbata Family Health International USAID kan deeggarsa biyya Ameerikaan gaggeeffamu magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa 7 daa'imman haadhaaf abbaa hin qabneef HIV qaban 11,461 maatii isaanii waliin proposal irratti hojjechuun fudhatama guddaa argatee qarshii miiliyoona 22 argamsiisee jira. Dhaabbanni kunis proposala guutaan hojjete kanaan daa'imman kanneen gargaaruu cinaatti namoota 41f carraa hojiillee uumee jira. Barnoota digirii lammaffaa isaa ilaalchisee MBA Masters of Business Administration University Leadership irraa MA in Sociology Wallaggaa University irraa qabxii guutuu 4 fiduudhaan addatti HRG 9 galmeessisee jira. Qorannoon isaas yeroo ammaa biyya Jarman Laambert Akaadaamiitti haala gaariin fudhatamummaa guddaas argateefii jira. Guutuun qabeenya keenya guddaa if biraa dhabneedha. Ijoolleen guutuun abbaa malee kophaatti dhiisee biraa deeme tunniinis tan isaa qofaa miti. Kan uummata Oromoo maraati. Kanaaf yaa Oromoo galfata isaa hin nyaanne. Galfata isaa galmaan haa geenyu. Galfanni isaa tokko kitaaba kana tokko. Kanaafuu akka wanta inni lubbuun jiraatee eebbisiifatuutti haa eebbisiifnuuf. Galii achirraa argamuunis ijoollee isaa yatiima yookaan abbaa malee hafte kan ittiin gargaarru waan ta'eef kitaabicha haa bitu. Muddee 19 bara 2012 hoteela Ililliitti sirni eebba kitaaba isaa waan gaggeeffamuuf yaa ilmaan Oromoo irraa hin hafinaa. Haala kitaabichi kutaalee Oromiyaa hundatti raabsamee ittiin gurguramuu danda'us koreerraa mirkaneeffannee isiniif beeksifna. Oromoo fi Oromummaa haa dubbisu. Kitaabni guutaan barreesse kunis akka daawwitiitti keessatti kan of ilaallu waan ta'eef kitaaba kana osoon dubbisiin hafuun fafa. Egaa gabaabumatti seenaa guutaa kana barreessee kan qindeesse yoomiyyuu mul'ataa Kitilee fi Daraaraa Abdiisaa yeroo ta'an sagaleetti jijjiiruudhaan dhageettii gurraafis miidhagsee kan isin biraan ga'e immoo Asee Promooter Horaa Bulaa